Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtu ilmaan Oromoo hundi keessanuu dafaa sheer waliif godhaa dhimma Redi Adam irratti ana Adam Saafi Tamaam Hussein wanta isiniif himnu qabna dhaamsa tokko isiniif qabna hundi keessanuu seenaatiin sheer waliif godhaa daddabarsaa akkaataa waan inni amma keessa jiruu fi akkaataa sila itti gargaaruu dandeenyu waan hundaayyuu ilmaan Oromoo iddoo garaagaraatiin nuuf bareessaa nuuf bilbilaa jirtanii hundi keessanuu bakka jirtanitti galatooma ammaaf garuu dhaamsa jabaa isiniif dabarsinaa wanti sila godhuu qabnu maal akka godhuu qabnu hundi keessanuu asumaan Nordafa share waliif godha waliif daddabarsaa dhaamsa kana hundi keessanuu waliif dhaama Adam Saafi asin jira Tamaam Hussein jira akka dandeenyuun waan dandeenyuunis godhaati jirra isinis ammoo akka dandeettanii waan Rabbiin isinitti beekuun hundi keessanuu akka bira dhaabatan kabajaan isin gaafannaa hundi keessanuu waliif daddabarsaa hanga dandeettaniin Adam Tamaam banaatan tan argunan seenaa mee waliif daddabarsaa share waliif godha Sena waliif daddabarsaa waliif share godha kamti tamam Okay, hangasif akka hanga namni dhufuuf share godha wanti isiniif dhaamnu amma Redi Adam haalli inni keessa jiru akkana jennee wanti himuu dandeenyu miti homaa wanta keessa wanti godhameef tokko iyyuu hin jiru jechuudha hangammatti yeroo jalqabaatti akkuma hundi keessanuu namoonni muraasni dhageettiin jirtanii hospitaala geessine jalqaba hospitaala hedduurra olii gad deeme hospitaala baay'ee deeme garuu hundi isaaniitu dhibee isaa beekuu hin dandeenye ture boodarra garuu hospitaala raajii kaafame sanirratti maal afaan Oromootiin maal akka jedhamu beekuu dhabus tirfaan jet jedhanii afaan Amaaraatiin tirfaan jet san qabdaa jedhaniin mar'imaan masana akkasuma yoo hiika sirriitti hin mar'imaan dabalataa jechuu dandeenya mar'imaan tirfaan jetii qabda jedhaniin san booda isa baasisuuf waan hundaayyuu fixnee sarjarii godhuuf baqaqsanii akka keessaa baasaniif godhuuf geessine garuu iddoo sanitti deemee erga baqaqsamee booda dhibee biraa wanta guddaa waan hin beekamne keessatti argame waan biraatis jechuudha. Sababa saniin erga baqaqsanii fi waan san keessaa baasuuf ture yeroo jalqabaa sababa san deebisanii dooktarri achi qaama isaa kan jalqabaa keessatti mul'ate keessaa naamunaadhaaf waan xiqqoo fudhate laaboraatooriidhaaf iddoo biraa ergee kan ammoo sarjarii kan laaboraatooriin achi dhufu sun torbaan tokko fixa. Torban kana keessatti ani homaa gochuu hin danda'u waan tokko ta'uu danda'a hanga bu'aa wanta isa keessatti amma argame kana maal akka inni ta'e hanga beeynutti nuti homaayyuu yaaluu hin dandeenyu jedhanii nu deebisan jechuudha amma gara manaa baay'ee ulfaataadha maaliif jalqaba erga garaa isaa baqaqsanii booda waan san arginaan homa tokko osoo hin godhin homaa osoo yaalin deebisanii hodhanii jechuudha garaa san deebisanii hodhan ammas ammoo torban tokko eegaa maaliif laaboraatooriin qaama isaa keessaa wanti murameetiin ergame suni torbanitti bu'aan isaa beekama hanga bu'aa isaa san torbanitti laalleetiin adda baafannee maal akka ta'e beeynutti ammaaf yaaluun hin dandeenyu waan jedhaniif fuunee ammas mana galchine garuu amma torban tokko jechuudha amma hanga dilbataattis nu himuu danda'an bu'aa isaa san erga addaan baafannee booda yaalannu jedhe dooktarri wanti sun ka ba'u ta'e kan lubbuu isaa hambisu ta'e kan hambisne ta'us dhabuu danda'a jedhe namichi kanaafuu waan san hanga addaan beeynutti mucaa kana ammoo waan dandeenyuun gargaarree bira dhaabbachuu qabnaa isin jedha ilmaan Oromoo bakka jirtan hundi keessanuu Oromoon Oromoodhaaf qorichaa yeroo hundaayyuu Oromoodhaaf dawaadha kanaaf bakka jirtanii du'aayiidhaanis ta'e waan dandeettan hundaan akka Redi bira dhaabatan isiniif himaa Aadamiif Tamaamis na bira jiranii isaanis waan dubbatan asumaan qabanii namni garuu akka dhufuuf yaada keessan akka ibsattaniif waliif dabarsaa hundi keessanuu akka dandeettanii namni gargaarsa feetanis lakkoofsa keessan qofa keessan nuuf ergaa bilbila osoo hin ta'in lakkoofsa qofa ergaa garee waatsaappii jira garee waatsaappii isin dabaluu dandeenya hundi keessanuu Adam wanta jettu sumaan Bismillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kabajamtoota jaalatamtoota ilmaan Oromoo bakka jirtanitti salaamtaan teenne isin haadha qabdu isiniin jecha guyyaa har'aa dhimmi nu irratti walitti qabamnee haasayaa jirru dhimma Redi Adamii akkuma beekamu abdiin isin himee jira namoonni biraatis isin himanii jirani Rediin dhibamaa jira isin hunduu quba qabdanii waan kan akkam godhuu qabnaa ka jedhu eega wamara annee booda gara ummataatitti isin as gadi baafnee jechuudha akka inni dhibamaa jiru isin hunduus quba qabdanii namoonni hedduu quba qaba sababa kanaan wal qabatee immoo
waa tokko inni beekuu qabdan waa hundaa olitti wanni nu barbaachisu du'aayidha. Rabbi kan nama fayyisu wanti hunduyyuu sababa mallayni sababa doktorri sababa wanti hundi sababa garuu Rabbi nama fayyisuuf sababa guutuun dirqama waan ta'eef mallayni main pointiidha dirqamaa jechuudha. Kanaaf yoo dandeettan qarqaaraa yoo hin danda'in du'aayii Rabbiitiin bira dhaabadha. Namni Hiriyaan tokko nama bira dhibamu jechuun wallahi waan baay'ee nama rifachiisaati waan baay'ee nama gaddisiisaati. Dheengadduma kan armuma dura waggaa har'aa nu duuka taphataa maal waggaa har'aa baatiiwwan darbe keessa nu duuka taphataa ture har'a ciisee sirriirra jira jechuudha. Dubbiin mucaa gabaabamatti yoo ka isinii himnu taate ulfaataa ta'ee jira walumaa galatti maaliif jennaan awwala jalqaba kan dhibama jedhan mar'imaan dabalataa waan jedhamu tirfaan jedhi afaan oromootitti luga sirriyoon hiikin dhiifama nu godhaati mar'imaan dabalataa jedhanii isa sarjarii goonan operaasyoonii goonan baqaysanii jennaan waan biraa immoo keessatti argamee jechuudha. Wanta keessatti argame san naamunaa isaa irraa fuudhanii nuti kennan fuudhaatii kun dirqama kunis osoo hin jedhin dirqama wanti kun laallamuu qabaa maal akka ta'e laallamuu qabaa wanti kun yoo ka ammoo akkuma baqaysine kanaan kan irraa dalagamu taate miidhaa biraa kana caalu irratti fiduun malaa waan jedhameef sun immoo hanga guyyaa torbaan tokkootitti dirqama wannoon isaa hin beekamu jechuudha. Rizaaltiin isaa deebi'uu hin danda'u torbee tokko tura. Amma tan wallaahi amma sa'aatan hin dhukkuba jedhanii nu biraa uummanni bahee jechuudha fiigaatiin. So ijoolleen muraasni amma doktora waamuu tartee jirti. Tolchaa fi bakriin tokko gara doktora amma sa'aatan daqiiqaa 10 dura nu biraa bahanii jechuudha. Isaan baanan nu liivii maseennee jechuudha. Yoo dandeettan mallaqaan qarqaaraa du'aayis godhaaf wanti tokko immoo waan isin hidhaamuu guruupiin banamee jira. Guruupiin waan kana qarqaaru banamee jira. Guruupii kana admiinii warri qabu tamaamiin fa'a. Tarii immoo zaaraanis akkasimi. Zaaraanis ni jirti. Amma kun sa'a kana tamaan bilbila haasayaa jira. Akkuma argaa jirtan bilbila hedduu itti bilbilamaa jira. Baay'ee biizidha. Baay'ee bilbila namaa kaasuu hin dandeenye. Yoo inni bilbila isinirraan kaasin nuuf kolchaa isin hin jenne. Maaliif bilbila nurraa kaasuu dhabee akka hin jenne. Yoo dandeettan akka amma jiru kanatti wajji tarkaanfatu hin ulfaata. Maaliif jedhaa ka bilbila kaasee haasayaa jiraatuu hin danda'u mucaan kun kun yoo bilbilli kun cufatu kaantu sagaleen maaliin itti seenaa jira. Yoo dandeettan warroonni bilbila tamaam kana argattan bilbila isaa seevii godhadhaati waatsaappiidhaan keessa lakkoofsa koo itti ergaa yoo dandeettan immoo asirratti erguu hin dandeettan lakkoofsa keessa asirratti ergaa asirratti ergaa yoo barbaachisaa ta'e asumaa itti isin himne daayireektima guruppii san keessa seenuu isinii wayya maaliif jennaan bilbila kaasuu hin dandeenye isinirraa mucaan bilbila kaasuu hin dandeenye amma tana haasayaa jira yookaan cufatu kaantu bilbilame yookaan seenu kaantu seenu so dandeettan zaaraa biras ta'u lakkoofsa keessan dhima ergaa callisaati lakkoofsuma keessan na seensisi lakkoofsa kanaan guruppii keessan na seensisi lakkoofsa kun kiyya jedhaati lakkoofsa keessan ergaa adaraa rabbi du'aayin nu bira dhaabadha du'aayin nu barbaachisa du'aayin dirqama nu barbaachisa du'aayin nu godha jabaadha wal malee humna takka hin qabne biyya ambaat irratti na malee homaa hin qabdu si malee homaa hin qabu kana nee barkana jala sarariitii beeki so jabaadha isiniin jedha tamaam waan ajaa'ibaa kaleessa namni baay'een nu gaafataa turtanii kaleessa ammoo akkasuma wanti isinitti himuu dhabneef jalqaba reediin wanti inni beeku akka garaa baqaqsanii wanta san keessaa baasanitti beeka. Wanta san garaa baqaqsanii keessaa baasanii madaan sun qofti waan dhukkubaan jiru itti fakkaatee jira inni. Maaliif namichi baqaqsee laaleetiin keessaa baasuuf jedhee dhibee biraa kan keessa jiru wanta biraa kan guddaatu keessa jira. Kanaaf yaaluu hin dandeenyu keessaa baasuu hin dandeenyu waan jedheef deebisee hodhee erga baqaqsee booda. San ammoo nuti isinitti himuu kan dandeenyiniif kaleessa reediitti hin himne dhoksinee jirra. Har'a itti himne kaleessa dhoksinee turre. Maaliif ni rifata dhibee kanarraa wanta kana yoo itti himne rifachuun isaan oolu. Kanaaf isa dhoksinee inni ammoo hanga ciiseetiin haasa'u san erga maadanzilaa kennanii fi irraa bahee boodas waan keessaa bahee fayyeetiin hodhaan sun qofti dhukkubaan jirtu itti fakkaate inni hin beekne inni wanti biraa keessatti argamu san hin beekne numaayyuu hodhaan sun keessatti wanta hodhaan sun qofti isa dhukkubsaa jirtu itti fakkaate kanaaf nutis isin dhoysine isas dhoysine jechuudha maaliif isin akka tasaa feesbuukiin yeroo sanitti homaa waan hin ta'ine feesbuukii san laaluu hin danda'a innis yoo arge isinirraa yoo dhagee rifachuu danda'a kanaaf kan jedhu nutis dhoksinee har'a ammoo waan homaa gochuu hin danda'amu isa dhoksineeti wanti garam akka geessu hin qabnu kanaaf itti himnee innis na keessa hin bane jechuudha na keessa hin fayyine jechuudha jedhaa sun ture bakka ciisu jechuudha har'a kanaaf ilmaan Oromoo hundi keessan waliin rifadhaa Oromoo ta'ee namni ilma Oromootiif hin rifanne dhugaa suni ani akka keetti Oromummaa qaba jedhee yaadu namoota akka isanii jechuudha namoota hedduus argaatiin jirraa wanta hin taane kan haasa'an siyaasaa fi Oromummaa addaan baasaa laalaa an kan isinitti himu siyaasaa fi Oromummaan garagara
Siyaasa biyyattanii Oromummaa keessan jibbina. Siyaasa biyyattanii ilma namaatiif du'an kadhatina. Siyaasa biyyattanii namaaf du'an hawwina. Ati obboleessi kiyya ani obboleessi keeti ilma Oromooti anis ilma Oromooti. Kanaaf waliif yaaduu qabna. Waliif tumsuu qabna malee inni siyaasa anaan garagara jettee siyaasa biyyachaa immoo anarratti du'a garachuu hin qabdu. Oromoo taatiin yoo dandeetti Rabbiin kadhadhuuf. Deebisee takka bilbiloo hiikoo. Maallaqaan yoo kan dandeetti ta'e maallaqaan ergi. Maallaqaan gargaariin yookaan du'aayiidhaan gargaariin kanuma wanti isin irraa eeynu. Malee Oromoodhaa taatee Oromoo irratti du'an kadhatiin adaraa Rabbii. Kana isiniif dhaama lakkoofsa keessan osoo hin ta'in lakkoofsa tamaam lakkoofsa tamaam ergamu yookaan adimiin na ergi kiyya lamaa kiyyas keetii isaa ergan jechuudha. Wanti isiniif himu dhiifama wanti isiniif himu hin bilbilina. Baay'ee biizii waan ta'aniif hin bilbilina. Lakkoofsuma keessan waatsaappiinis ta'e ergaa nuti ammoo lakkoofsa keessan san fuunee guruuppii keessa isin galchinaa jechuudha. Lakkoofsa tamaam himii fi jalqaba. Lakkoofsa tamaam ishee. Yaa. Faahimu koodii wajjin isiniif himaa namoota biyya biraa jirtaniif duwwaa diidama asirratti barreessaa namni hunduu akka arguuf duwwaa diidama 11 25 97 67 17 kuni kiyya jechuudha. Irra deebi'aa duwwaa diidama 97 67 17 duwwaa diidama 11 jettaniitti galchitan duwwaa diidama 11 97 67 17 duwwaa diidama 11 akkasuma koodiin keenya duwwaa diidama 11 97 67 17 maaliif lakkoofsa kiyya isiniif kenne keessaan WhatsApp naaf barreessaa ana immoo lakkoofsa keessan fudhadhee gara gareetti guruupii banamsanitti isin galchaa jechuudha. Mee duwwaa 11 osoo hin ta'in duwwaa diidama sanbooda 11 duwwaa diidama 11 97 67 17 duran ta'u duwwaa diidama booda sirrii barreessite Muhammad yaa duwwaa 11 diidama 25 97 67 17 Muhammad sirrii barreessite sirriidha duwwaa diidama 11 tamaam qabadha lakkoofsa tamaam isinii hima lakkoofsa tamaam qabadha bilbiltan taanan bilbilli isin jalaa hin ka'u maaliif jennaan namoota hedduu bilbila akka carraa argataa jirama namoonni bilbilan sirrii barreessite shamsiyaan sirrii barreessite okay muraad jimma lakkoofsa amma isin jenne kanaan lakkoofsa kee ergi biyya jirtu wajji koodii kee wajji san booda WhatsApp keessa seensisanii garee keessa waan qarqaramuu qabduun qarqaartaa jechuudha. Katamaam isin hima duwwaa diidama 11 14 18 14 35 kuni katamaam tolchaa qabadda duwwaa diidama 11 14 18 14 35 katamaam daaretti lakkoofsa kana seevii godhadhaati sabboontuu arsii lixaa sirriin barreessine lakkoofsa kiyya jalqaba duwwaa diidama 11 jette isin 25 ittiin galchine duwwaa diidama 11 25 97 67 17 sirreessaa duwwaa diidama 25 97 67 17 akkas sirreessaa namoonni baay'een dogongorina. Du'aayin bira dhaabadhaa du'aayi godhaa fi nuti mucaa kaleessa ittiin himne kaleessa wanni dubbii dhodhoysaa turreef nama dhibamaa jiru tokko nama sarjarii ta'ee sireerra mana yaalaa keessa ciisaa jiru dhibeen akkanaa akka dabalataa sirratti argamtee jedhanii hin himan kuni aadaa keenyattis hin ta'u seera wannootitti illee hin ta'u tiriitimantii godhuu qaba ilma namaa dirqama awwala gara eenyummaa ofiitti deebi'uu qaba jechuudha osoo inni maadanzajaan gadi hin dhiisin maadanzajaan osoo gadi hin dhiisin lakkii sarjarii hin taane siqalaniituma keessatti argan jechuun ni ulfaata. Kaleessa dhoysaa turre halkan guutuu dhoysinee akkasumatti bulle namoota muraasa namoota keessan nu gaggaafataniif hin dubbatinaa waan akkanaattu jira tasa mucaa bira akka hin geenne mucaan ni rifataa jennee turre amma immoo mucaa itti himamee jira jechuudha. Wanti godhamuu danda'u hin jiru. Dhoysinees waan godhuu hin qabne. Amman bilbilaa namni bilbilaa jirtan laayibira jirraa hin bilbilina. Suuta himime ayyee suuta himi jettee. Qabadha. Duwwaa diidama. Duwwaa diidama 11. Nagaa alhamdulillah. 14 aye 18 nagaa walla alhamdulillah 14 35 تككل يا سري بريستان اسبرتي وري بريسا يفتن muradin kili barreste ammallee isin deebi'a duwwaa diidama 11 14 16
18 14 35 kuni katamaa Museenii jechuudha. Okay, Kuwait irraa barreessaa jirtanii warroonni Kuwait irraa barreessaa jirtan lakkoofsa amma nu isinii himne kanaan lakkoofsuma keessan qofa ergaa. Yoo bilbiltanii tas isinirraa ka'e yoo isinirraa hin ka'in maalish dhiifama wallahi dhiifama. Kan hundi kennaa irri ban qabnu irraafne. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoo hundi keessanuu kaasaa seminaari. Baga jiraatanii egaa kaleessa lakkoofsa feesbooratti poost godhame namoonni hedduutti bilbilaa jirtanii. Hello. Namoonni hedduun bilbilaa jirtanii hunda keessan bilbilaan keessummeessuu hin dandeenye. Namni reedii gargaaruu fedha qabdan reedii gargaaruu barbaada garee isaarratti nagalcha jedhaati lakkoofsa keessan nuuf ergaa. Achi booda garee keessa hin galchine akka dandeettanitti du'aayis gootanii fi yaadalleen namni mallaqa qofaa miti kan wal gargaaru yaada fi du'aayii wal bira dhaabbachuu waanuma jiru waan ta'eef bilbiluu numaa bu'aan qabu. Namoonni hedduun bilbiltanii reedii dubbisuu barbaannaa jetta. Reediin ammatti hin dhukkubaa kaleessa saarjarii ba'ee ganaa mallee bifa haaraan garaa isaa baaqsuuf deemanii jechuudha. Haasa'uu hin danda'u. Kanaaf reedii dubbisuu isiitti hin tolu. Numa dubbisaatii lakkoofsa keessan nu erga waatsaappii keessa isin galchineetiniin akka rabbi isin dhiisetti du'aayis gootanii fi gargaarsa mallaqallee gargaartanii jechuudha. Karaa kana wajjin haa gargaarru mucaa kanallee rakkoo kana keessa haa baafnu isin jenna. Nuti warri biyya kana jirru kaleessa galgala wal geennee haga humna keenyatiin mari'annee waan jennee walitti qabnee jirra. Garee irratti illee amma poost godhaa jirra akka haga jalqabaatiif ta'u jennee waan humni kennutti dhiisu waan warri biyya kana jirru goonee jirra isinis warra biyya biraa jirtan waan bilbilaatii lakkoofsa keessan qofa nu ergaa bilbilaatii lakkoofsa keessan qofa nu ergaa lakkoofsa keessan qofa karaa keessatti na ergaa waatsaappiin haay naan jira namni reedii gargaaruu barbaada haay qofa naan jettan garee irratti isin galcha waan barbaadan gargaartanii jechuudha. Haay qofa naan jettan lakkoofsa keessarraa fuutanii duwwaa 11 duwwaa 20 11 18 14 35 lakkoofsa biyya kanaa yoo na dubbiftan garee irratti isin galcha. Lakkoofsa hin dogongorina yookaan ammoo isinii maxxansina. Yookaan liibii kana gubbara isinii kenna. Amma lakkoofsi kiyya duwwaa 20 qabamee namni tokko komantarratti barreessa duwwaa 20 namni tokko barreessee dunya gurup lennaa zagaajinu ምናምን jedhu duwwaa 20 11 ቆይ ተካ ቱሪ ሜም ጨው 14 18 14 35 ammallee yaa katamaa Museenii jechuudha kun kiyya ka abdii mootu duwwaa 20 11 25 97 ka abdii muktaar duwwaa 20 11 25 97 ka abdii muktaar kun kana lamaanin yoo waatsaappii qofa keessan waatsaappiin dhuftanii haay nuun jettan keessa isin galchinaa jechuudha. Turi xiqqoo liibirra waan jirruuf dhiifama. Keessa isin galchinaa jechuudha. Garee keessa galchitanii isin galchinee bifa kanaan reedii gargaaruu dandeettanii obboleessi keenya kana lubbuu isaa baraaruu rabbii gaditti lubbuu isaa baraaruu dandeettanii jechuudha. Kun hirri barreesse. Roza sirrii barreesse. Mana lakkoofsa kee sirrii barreessitee akka itti barreessite kanatti komanti kana pending godhuu danda'u ni danda'ama. Pending godhee achirraa taa'u. Gumee akka ittiin. Hello pending godhaa. Kanaan isaan kireesii. Oh. Anna yene live irra jirra yuba. Pending godhee jira lakkoofsa tamaa Museen kaama pending irra kaa'e kuni jalaan isinii mul'ata jechuudha. Yene haasa'ee isa dhagaa amma rakkoo qaba. Kana namni gargaaruu feetan gara hundaanuu nu dubbisaa nu qunnama fakkeenyaaf tamaa Museen tolchaas dubbisuu dandeessan Asladdiin Muhammad namoota silaa beeytan hundaayyuu dubbisuu dandeessan dhimma kanarratti jechuudha. Nama beeytan hundaayyuu dubbisuu dandeessan. Taatumaan jira. Adam Saafii hojii qabaa kanaaf isa maqaa isaa sitti himin yookaan lakkoofsa isaa sitti hin hojii qabaa akkasuma osoo hojii qabuyyuu ganamaan ka'ee deemaa garuu akkasumatti immoo nu wajjin rakkataa jira nuti amma akkuma argitan kan irraafne irriba hin qabnu dhugaa akka engaddaa mana yaalaa geessineerra akkasumatti ganama suuriin baana ni galla akkuma beektan ramadaana galgala wanta nyaanneetiin suuraa irratti sanbooda akkasuma baana jechuudha gara hospitaalaa isa biras kophaa hin bulu waan ta'eef namatu bulaa nama kennee kanaaf baay'ee biizii ta'anii jira amma xiqqoo isin rakkisaa ta'ee jira haalli inni keessa jiru maali inni guddaan wanti amma isa keessatti argame sun maali inni kan jedhu san addaan hin beekne nuti hunduu maali dooktaris hin beekne laaboraatooriidhaaf naamunaa ergee jira dhibee jalqabaa beekee jira garuu kan lammaffaa keessatti argame sun maal akka ta'e hin beekamne hanga waan san beekutti ammoo yaaluu hin danda'u dooktarri nu dide
wanta san maal akka ta'e beekuu asuma beekin yaalu wanta san beekee waan fayyu yoo ta'e yoo kanarratti waan miidhaan finne ta'e akkasitti yaaluu danda'a. Kanaaf amma yaaluu hin danda'u. Bu'aan laaboraatoorii isinii amma dhufuudhaaf torban tokko fudhataa hangasiif eeguu qabdan dirqama jedhanii gara mana keessanii fudhadhaa deemaa mucaan jedhan. Akkasitti fuunee mana galchine jechuudha. Kanaaf baay'ee nutis dhiphannee jira inni sammuu baay'ee dhugaa har'a fa'aa dhukkubaan jira amma sa'aatii kanattis dhukkubaa jira. Sa'aatii kanatti dhukkubee sa'aatii kanatti tolchaan fa'aa amma nu biraa deeman garas. Kanaaf baay'ee rakkisaa ta'ee jira ilmaan Oromoo walitti garaan jabaatinaa namni waan biraa yoo dadhabdan du'aayii kadhadhaa malee nama tokkoof waan badaa yaadinaa kanuma isin gorsan wanta biraa maallaqaan gargaaru yookaan waan biraa yoo dadhabdan du'aayiidhaan gargaara akka amantaa keessanitti waaqa keessan kadhadhaa fi kanuma wanti guddaan wanti isinirraa barbaadamus kanuma. Kanaaf ammas asumaanittidhaan ammas bilbilli baay'ee biiziidha. Bilbiluu irra direct ma bilbila isinii kennine kanaan bilbila abdiitiin bilbila tamaamin lakkoofsuma keessan qofa ergaa san booda guruppii keessa isin seensisanii guruppii keessatti haasoftan akkas isinii hojii isiniifis maaliif jennaan yoo si jalaan kaasiniis akkamitti na jalaa kaasuu dhabee jechuun keessa hin oolu anama lakkoofsi kiyyoonni isinii himniif akka kaasuu hin dandeenye waan beekuuf baay'ee biiziidha sanii fi dhiifama na of qolchaa isiniin jedha bilbila ijoollee lamaan tanaa ta'e isinii kennine tana bilbila isaanii irratti seef godhadhaati bilbila isaanii irratti lakkoofsa keessan barreessaaf direct lakkoofsi keessan dhufeef taanan isaan guruppii keessa seensisanii jechuudha. Guruppii san keessatti akka barbaadetti haasoftee akka barbaadetti waan godhuu qabdu goota waan mucaan irra jirus bifa salphaa ta'een argatuu dandeettaa jechuudha. Kanaaf du'aayin nu bira dhaabadhaa wanti guddaan waa hundaa olitti du'aayidha. Du'aayidha wanti guddaan kuni hundi sababa garuu du'aayii godhuun dirqama. Bakka jirtanitti bakka teettanitti baatiin keessa jirru baatii ramadaanatti baatii ulfaattuu baatii kabajamtuu kana keessa jirra rabbiin mucaa kana fayyaa isaatitti deebisee nuun qixa taa'ee akkanatti nuun wajji kolfee akka taphatu abdii qabna bi'iznillaahi ilkariim rabbi irraa abdii yaa obboleetti gara keessan galchaan bilbilaa warri online lakkoofsa warri laayivii kana argaa jirtan kun bilbila akkanatti nu dararaa jira akkamitti akka yoo lakkoofsa tokko ergamu garri kaasanii kam akka galchan miseeji maan barreessine bilbilurra barreessa karaa salphaati mucaa argatuu hin dandeettan dubbisuu hin dandeettan mucaa ta'uufiitti fuu dhukkubaa jira sa'a kanatti amma dhukkubeetiniin nu bira ijoollee fiigaa baatee jechuudha so rabbiin biyya ormaatti isin dhukkubsin wallaahi baay'ee biyya ormaatti dhukkubsachuun maal jedhee ni beektan namni dhukkubsateetiin biyya ormaatti arge ni beeka yookaan ammoo namni nama dhukkubsate bira taa'ee biyya ormaatti arge ni beeka jechuudha. Biyyi jirtullee murteessaa bara. Yaa biyyi jirtus murteessaadha. Hangam dhibeen biyyoota arabaa kana keessatti fa'aa hangam akka ulfaatu dhibeen hangam dhukkubsachuun akka ulfaatu hundi keenyaa ni beekna. Kanaaf akka dandeettaniin du'aayii godhaa fi wanti hunda caalaa du'aayii qabna waa hunda caalaa kana tolchaa beekaa. Yes oromummaadha lila siyaasaan bor jijjiirama har'a jijjiirama. Warri siyaasa beektee nama abaartu warri siyaasa beektee Oromoo tokko irratti du'a hawwitu dhugaa siyaasni bor jijjiirama mootummaa irra jiru bor kufa kan bor dhufu iftaan kufa akkasumatti siyaasni jijjiiramaati deema nutu walitti hafa Oromummaa keenyatu walitti hafa hunda keenya jechuudha. Kanaaf rabbi jedhaati waan akkana irraa of qusadhaa isin jedhan gara kiyyaan. Namicha tokkotu osoo karaa deemu wanda ofii dhuufe jedhan. Dhuufe jedhani jalaafuu si abdadhe eegeetiyyaa jedhan osoo nama keessa taate na salphiftee jedhan warroonni har'a dhimma siyaasaatiif du'a namaan hawwitan adaraa rabbi kuni waan hin taane waan akkasi mudatu hin barbaanne namaan hin yaadin abbaan fedhi waan fedhi haa ta'u wallaahi laazim yaa lakkoofsa bareesaa yeroo sirriidha waan hin taane yaa obboleeyyantii kampeendiin gara jiru kun katamaa jiraatteetiin mataa keessa wal qu'aa kiyya spending godhee deebisee waan barbaadde waliin jedha addunyaa tanarra jiraatu wayya yoo hammam jabaatte addunyaa kanarra umrii 60 jiraatu namni zabana kana namni waggaa 60 irra jiraatu hin jiru aslan kana beekuu qabdu yoo hammam ol bararte waggaa 60 irra ol tarta so har'aan tana waggaa 20 yoo keessa jirta calculationii dalagi waggaa meeqatu si hafe waggaa meeqa ka si hafe har'a akkamitti ati waan hin taane wannoo jetta na adaraa rabbii isinitti haa ta'u du'aa hin bira dhaabadha obboleessa keessatti daangaa walitti hin qabdan siyaasaan ni jijjiirama har'a kabiraa bor kabiraa maal kabiraa dhimma siyaasaatiif jecha waan hin taane waliin hin jedhina waan hin taane walirratti hin haasa'ina nuti takka takkaan akkuma amma jedhisan jalaafuu si abdadhe akka namichi jedhisan yaa obboleeyyan waan hin taane afaanii akka isin hin baane anoonni isinii dhaamu ka waa hunda fidu rabbii tokkicha malee namaa miti abbaan fedhe waan fedhe nama godhuu hin danda'u aalamni kuni marti walgayeetiniin aadamiin rabbi dachii sanarraa haa balleessu osoo jedhe yoo rabbiin na balleessuuf naa hin katabin abadal abid socho'uu hin danda'u bakka taa'u kanarra
wanti kulliin rabbi harka jirti so wanni nu walitti qabnu oromummaadha siyaasa waan feete deeggare dubbiin bakka siyaasaan jirtu amma dubbiin dubbii lubbuuti namni yoo lubbuun jiraate dhimma siyaasaa irratti wal mormite akkas taanaan bara nama siyaasa biraa hordofu nama siyaasa keen hordofne hunda abaarte du'a hawwiteef taanan namni addunyaa kanarra jiru warri siyaasa gara kee hin gorin ni du'a ati eenyu wajji wal mormita hin bareedu iyyuu bara waan hin taane so rabbiin fayyaa isaatiitti haa deebisu mee takka bismillah yaa rabbi fayyaa isaatiitti deebisu yaa rabbi fayyaa isaatiitti deebisu yaa rabbi hin dandeetta yaa rabbi ka fayyaa namaa kennu sihi ka nama ajjeesu sihi ka nama jiraachisu sihi akkana akkanaas ka riskii namaa kennu sihi wallahi anaafsi amma sa'aatana hin teenna malee daqiiqaa 30 booda osoo waan takka nu hin dhukkubin bishaanuma kana siinii tana keessaa dhugee fe'ama takkaan dhu'uu ni danda'a hin maa qallatu kana beekuun dirqama kana ma ajjeesu rabbii tokkicha du'a walii hin hawwina yoo dandeette fayyaa kadhadhuuf rabbiin fayyaa isaa haa deebisu amiin aboon biraa rabbiin isa ciibsanii rabbiin nu biratti isa haa deebisu amiin yaa rabbi si kadhanni yaa rabbi rahmata kee buusi yaa rabbi rahmata kee amiin yaa rabbi yaa allah mee du'aayii godhaaf yaa obboleeyyanti wanti hundi wallaahi wanti akka du'aayii takka du'aayin as geenne du'aayin jirraa du'aayin jiraatuuf ta'e takkaa qabeenyis nama hin jiraachisu takkaa osoo hin dhibamin osoo waan takka hin ta'in addunyaa tanarraa godaanuun kee hin beekama kana beeki osoo waan takka hin dhibamin asumaa gadi baatee konkolaataan si dha'uu mala namni dhibame marti ni du'a jechuu miti garuu hoo du'aayii walii godhuun dirqamaa jechuudha rabbiin bakka jirtanitti fayyaa isinii haa kennu yaa ilmaan oromoo rabbiin bakka jirtanitti fayyaa guutuun isin haa jiraatu wallaahi hamtuun isin hin argin inna waan godhuu qabdan godhaa dirqama isinirraa eeggamu isinuu ni beeytan kan isinitti himnu namni waggaa 18 gadi hin jiru hundi kennaa nama sammuu qabu nama akka ilma namaatitti yaadu ilma namaati waan taaneef horii miti nu beelladaa miti so maaltu narraa eeggamaa jettee dirqama kee osoo ana taatee hoo jedhii bakka san uf buusi salphaadhaa bara as wambarii kanarra jiraamiyan an asuma taa'ee bakka reedii san uf kaa'ee isa bakka kana fideetiin laaluun waan salphaadha an osoo bakka san jiraadhe maaltu natti dhaga'ama an osoo sa'a kana bakka san jiraadhe osoo hiriyoota kiyyarraa ani addatti manatti galee ciisaa jiraadhe hoo jechuun dirqama ta'a jechuudha kanaaf yaa obboleeyyanti waan isinirraa eeggamu godha guruppii kana keessa isin seensisanii ijoollee tanniin irratti bilbila keessan ergaa bilbiltan taanan bilbilli isin jalaa ka'uu dhabuun mala so rahmata riskii kennuu hedduu kanarrallee azaa taata kun ajrii guddaadha wallaahi ajrii guddaadha ajriin kana caale hin jiru kanama fayyisu rabbii kanan beeyne kanama akkanaan rasuulli maal jedhan sallallahu alaihi wasallam namni lubbuu nama tokko ajjeese akka waan lubbuu alama guuturra jiru ajjeeseeti jedhan namni lubbuu nama tokko jiraachise ka jiraachisu rabbumaa beeki akka inni waa hin taane kalalaa ta'eef ka sababa ta'eef akka waan lubbuu nama addunyaa kana irra jiru jiraachiseetitti jedhan obboleessi kun isin tarin kun isin hin darbin aamin aamin warri eebbisaa jirtan aamin rabbiin isa haa fayyisu hundaafuu angeessee jira abdiin waan jedhe isin haa jedhu yeroo biraa walitti deebina haasa'ii xiqqoomee itti himi waan itti muqabte kanuma homaa wanti biraa kan isinitti himu jiru yookaan kan dabalan jiru akkuma dhageettan mucaan sa'aatii kanatti gargaarsa barbaachisan biyyi nuti jirru kun biyya baqaati biyya jiruu baqaa sanuu biyya namni akka fedhetti hojii ittiin arganne keessa waan ta'eef namni biyya kanatti ammoo dhukkubsatee tokko yaalamuudhaaf maallaqa guddaa barbaachisan kanaaf obboleessi keessan reedii aadam hundi keessanuu gargaara anis bor dhukkubsachuun kiyyaan oolu innis dhukkubsachuun isaan oolu isin hundi isa keessan dhukkubsachuun keessan oolu bara gaaf tokko hanga amma fayyaa qabaatus gaaf tokko garuu dhukkubsachuun keen oolu kanaaf hundi keessanuu obboleessa keenyaaf hiriyaa keenya reediidhaaf waan dandeettaniin gargaaranii kan maallaqa qabdan maallaqaan gargaaranii kan maallaqa hin qabne du'aayiidhaan gargaaranii sa'aatiin kunis ji'a soomanaati namni sila ajrii yookaan ammoo waan tokko barbaadan ji'a kana keessatti waan qabdan sadaqadhaa namoonni kuwwanis akkasuma niyyadhaati wanti guddaan niyyaadha waan qabdaniin gargaara isin jedha ilmaan oromoo obboleettiin nafatiin as keessa jira jettee lakkoofsi keessan naa qabamuu hin dandeenye jettee miiseenjeraan natti barreessitee lakkoofsa kee ergitee jirta ulfaadhuu galatoomii lakkoofsa kee natti ergitee amma kunoo tamaamitti si himee jira tamaamitti si galchuutti jira waan godhuu qabdu achirratti godhii barakallaa rabbi sirraa haa jaalatu ergaa namoonni misenjera kiyya beeytanis ergaa lakkoofsa keessan isin kennaa garuu ijoollee lamaan irratti ergaa biizii waan ta'eef narra ilaalina ani baay'ee biiziidha sa'aatii hin qabu dhiifama hojii
amma kuno sa'aatii ganama subii wayii gara dalagaa deema amma garuu dhimma kanaaf ta'aa jira jechuudha dalagaan immoo dalagaa dhaabatu hin taane dhiifama afuunaan illee narra laalina akka riyaala 200tti du'aa godha maashaallah du'aa godhaa fi maashaallah rabbi sirraa haa jaalatu mucayyoon takka riyaala 200 jette riyaala 200 kennitee jirti ulfaatu rabbi sirraa haa jaalatu aboo rabbiin bakka sii haa buusu fiixaa ana alinte zarii zartaan te rakkoo waliin argin dhibeen waliin argin aboo bi'iznillaahi alkariim rabbiin waan ramadaanni kun qabu argat barakaatayi haga abba torbaatitti rakkoo waliin arginat dhibeen sirraa hijaaba haa taatu bi'iznillaahi rabbi nurra haqee wal du'aa yaa namoonni hedduun amma kun argaatiin jira bilbila kanarratti waatsaappiidhaan barreessaa jirtanii namu asumarraa lakkoofsa fudhatan fakkaata garuu amma laayiv irraa ba'u malee miisee keessa isiniif deebisuu hin danda'u namni naaf barreessan akkuma barreessaniin deebii biraa sun eegin lakkoofsuma keessan kaaya an reedii bakar gargaaruu barbaada jedhaatu lakkoofsa keessa miisee jira kaaya akkuma amma wanti barbaadu sun amma maali yabeeta namoonni hedduun aarii an bilbila kaasuu dhabeerra liifti qabataa jiran garee keessa sun sirrii yaa obboleeyyan kii bilbila kaasuu dhabe malee anu boonaaf yookaan immoo kaasuu daddaafii miti bilbila kaasuu dadhabeeti nama hunda wajji dubbasuu dadhabeeti liiftiin ta'in ati keessa ta'a garee keessatti hirmaadha iddoo isin jirtan biyya isin jirtan qofaa miti bar biyya kana keessaas nama hedduutu bilbilaa jira wallahi biisiidha kanaafuu amma nagastaa kana taa'an jiru nagarta lakkoofsuma qofa ergaa waatsaappiitti isin galchina waatsaappii keessatti ammoo yoo ani dubbachuu dadhabe inni dubbata inni yoo dadhabe hundi keenyaa isin deebisna jechuudha kanaaf lakkoofsuma keessan qofa ergaa dhiifamu nuuf godhaatiin hundi keessanuu bilbila namni hin kaasne yookaan ammoo akkuma inni jedhe boona isinitti fakkaatiin boonaa miti wallahi hedduu biisiidha kun waan nu barbaannu malee waan namni barbaadee nu turfuu miti maashaallah rabbi si haa kennu garitti si galchi wayita takka 500 rabbi si haa godhu maashaallah obboleettii keenya takka riyaala 500 jettee hundi keessan du'aa godhaa fi rabbi sin rakkisin rabbi sin dhukkubsin obboleettii keenya bakka si haa buusu bakka si haa buusu bakka du'aa si godhaa jiranii garitti si galcha garee keessatti kenni qarshii 500 kana garee keessatti kennuuf dubbadhu jazakallah waan ramadaanni kun maashaallah rabbi si haa kennu 500 jettee birrii biyya kamii akka ta'e hin beeku wanni koppii godhate ergaadha lakkoofsan beeku Dubai dirham no dirhama Dubai no okay alaayyo mana lalle 97 Dubai okay Elias Haji ayyee lakkoofsa keenya ergitee jirta ulfaadhu habiibii galatoomi amma ammatti si ergaa amma gruupii keessa seenta kun tamuun nabira jira yeroo ana kanatti firii ta'e kana namoonni barbaadan as messenger kiyya irratti ergaa kun amma ergaa jiranii isin itti galchuutti jirra jazakallah rabbi sinirraa haa jaalatu ulfaadha wallahi wanti hamilee caalu hin jiru yaa obboleeyyan tiyya osoo kaleessa waan baay'inni namaa yeroo sanitti fayyaa isaa namaa deebisu taate osoo bakka kana jiraattanii ni argitanii turtanii jechuudha so maal godhuu dandayan insha Allah سلام ما بالبلاي يوم بالبلاي يعني ما أعرف ما كوبي ولا هرجع كوبي ولا هرجع كنا ما نقول ندون أم مولي بلا ير هاي مكوه هو سنانجتر أني غير رت سنجل جاي شو غير رت سنجل dua sagal sagal jaja dua sagal jaja kodin sulit kan oke kuno sebagai jira makanya iya itu Sani namanya itu Dubai kursi kana sabat andan namoni tokko rinnatti ergaa jirtan koodii keessa koodii hojii ergaame ani maalitti beekan hin beeku bar an koodii biyya kanaatu aywa naanaati abdi habibti ulfaadhu barakallah rabbi sirraa jaalatu lakkoofsa kee kun amma kallattimaan keessa seensi kallattimaan kuno koodii hojii naa ergaa akkanatti yoo naa ergitanii maashaallah abba torbatti rakkoo waliin argina abba torbatti maal abba torba fiixan teessan bi'iznillaahi alkariim akkana moo kanaa miko rabbi rakkoo waliin isin argisiisin kun immoo dhibeen waan barbaadanii namatti dhufuun ufi rabbii masitti fidaa rabbi masirraa fuudha kana beeki akkana kun adam lakkoofsa yalqaa sun waasaappiin qabu moo koodii biraa itti naqinnaa silaan koodii biraa itti naquun wantu kaabola koodii hojii ergee duwwaa shanii kun okay sirriin kun saawudii dhabar kalamataa kee nuti kalamataa kee Elias aji okay lala kamata kee Elias miti Dubai jira miti lala kabiraati kalamataa amma jirgem naanaati kun Dubai kun naanaati Dubai irraa ayye Dubai okay Elias aji koodii kee koodii beektan miree bakka akkanan koodii hojii ergee aywa koodii hojii ergee Elias akkana kunoo faxaanii kiyya faxaanii
kachi godhe akkanatti kun akkana kasirraa eegamu akkana kuno namni adam beetan messenger adam irratti ergaa katamamis kan beetan messenger tamam irratti lakkoofsa ergaa kiyya irratti ergaa ani messenger amma balleessee jira waan irratti bilbilamaa jiruuf booda sin galcha naanaati bee lakkoofsa kee deebisiiti na ergi waas keessa jiraatte dhiifamu hojii lakkoofsi ati messenger na ergite akkam akka ta'een beeku ani koodii waan ufiitti naqeef okay duwwaan goone kaan duwwaa tokko akkasuma ergiteefi bakka koy beek naagale koy kana naati timiti kaasun naati tekel kono fati fati ambar saudi dana bikoti lakos kodi saudi bet sagalta mijabar hello innu namo jibar live rajirra akasi koy sibil billah inshallah dhiifama namni bilbilaa jirtan bilbila dhaabaa namni yaada qabdan invite saraan ni nasgabaa wayii qar fugaruu baay'ees wanti jiru bilbilis dalgatti deebi'ee isaan amma kanas dalgatti deebisuu wanti jiru yaa rabbi ya allah sattirni ya allah insha allah wanti hundi dandeettii rabbiitiin karaa hin qabata amanuma kana yes maamannu ba Allah maamannu ba qadar maamannu warri as comment irratti ergitan warri dhugaa nama osoo bettanii keessan dhugaa fattan dhugaa miti soba maa yettanii nama gaafatan buna tokko is namoota akkasii bira darbi amma dhugaa osoo baraan jira laa kakkana kaa dhiisi deebiyyuun deebisni nama akkana si gaafatu kana dhiisi buleessoo garaa isaa si argisiisuu qabnaa dirqamanu yaa kii maali armadura asbee adam waan intaan isinitti haasayimu akkam isi nama wanta kana deebiin deebisi maal jechuudha Redi miti obboleetti Hiriyaa isaatti lakkoofsi kun waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh thank you habibi ulfaadhu galatoomi lakkoofsa kee argee garuu lakkoofsi fuulduraan koodiin irraa irra tana fakkaate kanumatti ilaalee itti galcha koodii koo hin beeka akkanatti meeshaalee duwwama itti dabalama akkana duwwaadhama itti dabalama ulfaadhu habibi waliif rabbi sirraa haa jaalatu lakkoofsa keessan natti ergiteerta amma direct maan gara seensisa akkana kuno WhatsApp nama meeqa qabata garuu beektaa? Dhibba lama fa'ii qabatee namoota silaa namni gargaaruuf feetan qofti malee oduudhaaf lakkoofsi hin erginaa gargaarsaaf qofa yoo ta'e lakkoofsi ergaa yookaan oduu dhaggeeffachuuf maaliif yoo ta'e nuti iyyuu ni jirra laayivii irra nu dhaggeeffatanii bootaa hin qabinaa jechuu barbaade guruupiin nama dhibba lama fa'ii qofa qabata namni sanii ol ta'uu danda'a namni lakkoofsi ergitan gargaarsa fedhaa kan jettu qofti lakkoofsi ergi namni gargaarsa barbaadan qofti nu dubbisa naanaati jeessee jira kun amma keessa hin teessee jirtee naanaati lakkoofsi deebisee sirriidha moo deebisee erge deebisee as ergi mee lakkoofsa kee deebisee as ergi sirreessi akkam sirri ma ergite moo akkam hin beekne WhatsApp hin bahuu dinaan jedhama isin ni beektii lakkoofsa yoo lakkoofsa amma isin himne seef kagootan taate kada wannoo keessatti sammuu keessatti achirraa barreessitanii kun achirra illee hin jira firoo katabaan beelliin isin godhee jira lakkoofsa taa'ama achirratti mee takkaa mee du'aayii godhamee aamin jedhaan du'aayii godhamee nama 692 jiraami afaanuma takka jedhame Samira kuwait irraa lakkoofsa kee ergitee jirta ulfaadhu abiiti yoo dandeenye koomantii jala deemnee guurraa osoo keessan ergite garuu keessumaan abdi irratti ergi wannuma amma ittiin haasa'aa jirru kana irratti mee takka du'aayii godhame nama 700 kana keessa rabbiin nama irraa laa godhaa jira aamin jira wanti isiniif dhaamu garuu warri lakkoofsa keenya fudhatan kun hin bilbilinaa please hin bilbilinaa takabballe barsiisee aboo bilbila dhiisaa gaa mee maal isinii godhe bilbiltaniin miiseej barreessaa lakkoofsa keessan kaayaa san booda odeeffannoo jiru hundaa WhatsApp irraa argattan bar bilbilli isin biizii nama godhan beektanii namni kumaatamaa yoo bilbile kumaatama hojii akka taasisuu dandeenya rakkisaadha walla maal jedhaa adam bara ani yeroo fedhe bilbila kiyyaa yoo cufadhaan kanuma didaaf
اوكي حبيبتي زينج لا كوبس كاي غلطه والفات وتشي ساي مسري دمو لا كاميرات مو شو مربي كوي كوي نسين ساي بيني عامل سنين لاش 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 مج قال جينا كذا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اكم نغايتو فيا سني بلون كيا غري كان كيسه كان كيسانو namoonni filuun ta'in akka fakkaatu wallahi okay asumatti haa gabaabsinu fakkaata wanta kana adam wanti boonu gareen biraa samboora laata namni kanaadha suni nama beetu miti haa gabaabsinu fakkaata kee koy liibirra jira takka liibirra jira asumaan gabaabsina wanti namni jalqaba hin dhageeffatin yoo jiraatan ammas irra deebinee isiniif himna obboleessi keenya Redi Adam dhukkubsatee guyyaa kaleessaa hospitaala ture hospitaalatti sarjarii godhuudhaaf qaama isaa keessatti tirfaanjetti jedhanii san ture sarjarii godhuudhaaf erga sarjarii godhanii booda dooktarri keessaa baasu jechuudha waan hunda kafallee keessaa yeroo baasuuf erga garaa baqaqsee booda dhibee biraa keessatti arge wanta biraa keessatti bahee keessatti arge sababa san wanta kana maal akka ta'e osoo hin beekin waa takka iyyuu dalaguu hin danda'u jedhee namichi deebisee kan jalqaba hiikesan deebisee hodhe erga hodhee booda wanta isa keessatti argisan jalqaba garaa keessaa muree ture xiqqoo naamuun araaf jechuudha naamuun araaf erga muree booda san hodhee kan naamunaa san nutti kennee deemaatii iddoo akkanaa keessa qorachiisaa laaboraatoorii san bu'aa laaboraatoorii sanii naafiidhaa koottaa erga bu'aa laaboraatoorii sanii maal akka ta'e arge booda wanta kana hojiitti seenan malee akkanatti hin tuqu ammaaf gara mana keessanii qabadhaa deemaa bu'aa laaboraatoorii sanii ammoo deebi'ee dhufuudhaaf torban tokko fudhata bu'aan laaboraatoorii sanii deebi'ee dhufuuf torban tokko fudhata hangasiif mana keessan tursiisaa jedhanii mucaa nuti qabannee gara manaatti gallee jechuudha kanaaf dhibeen kun baay'ee ulfaataadha kanaaf isin dura dhufne malee wanti silaa nu caalu wanti nu bira dabru yoo jiraate malee gara keessan hin dhufnu ture waan silaa nuti salphaatti godhuu dandeenyu ture kan jalqaba numatti godhee jechuudha kanaafu amma immoo kun humna keenyaa ol waan ta'eef gara keessan as baanee isinitti himne isin maal oromoodhaaf yeroo hundaayyuu dawaadha kanaaf gara keessan dhufne jechuudha waan humna keenyaa ol ta'e waan ta'eef wanti dandeettaniin waan dandeettaniin gargaaranii kan dandeenyu du'aayii godhaafi du'aayiidha wanti guddaan rabbis du'aayii keenya nu dhagaa isin hundu du'aayii godhaafi kanuma wanti kana caala walitti himnu jiru yoo dhaamsa dhumaa qabaatti atis dabarfadhu maal qaba amma namoonni isin dhaamu du'aayin bira dhaabadha abbu'aan du'aayin mataan irratti hirkadha du'aayin bira dhaabadha waan isin godhuu qabdan hin beeytanii rabbi nama fayyisuuf sababa guutuun dirqaba rabbi jira jedhanii sirrii ciisuun waan hin taane dirqama waan ilma namaatirraa eegamu waan godhuu qabu godhamu waan qabuuf waan godhuu qabnu dirqama godhuu waan qabnuuf kanaaf immoo waan barbaachisu isinitti himnee jirra mallaqa namoonni rabbiin isin dandeessise lakkoofsa keessan abdii fi tamaam irratti feesbuukuma fuula feesbuukaa amma ittiin haasayaa jirru kana irratti miseenjeraan lakkoofsuma keessan qofa kaayaaf yoo waan biraatis sheer godhaa waliin dabarsaa moo dhabdan akkam jira nagaa gaafadhu kana dhiisa guruup irratti silaa'uu nagaa isaatii fi maal keessa akka jiru argachuu ni dandeettaa jechuu bifa salphaa ta'een kallattimaan lakkoofsuma keessan abdii fi tamaamin bira kaaya akkuma ammaa ammoo yoo namni miseenjera kiyya qabaatan miseenjera kiyya irratti asnaa erga yoo danda'u taate ani immoo koppii godhee gara tamaamitti isin erga guruupii keessa akka isin seensisan isin godha ulfaadha galatoomaa wallaahi mallaqa caalaa bar mallaqa caalaa bar du'aayin mallaqa caalaa aboo bar jechuun bar mallaqa caalaa bar jechuun nama tokko yeroo rakkootti yoo bira dhaabanii jechuun qofti faayidaan qabu beekte garuu tiriitimantii mibbaan nagar alle abdu'aan amma namni tokko dhibamee kophaa ofii yoo ka cinqamuufi yoo namni itti bira jiraatu tokkoo miti kana beeke dhugaadha amma namni namaaf hanganuma namni jiraatu waan guddaadha kanaafuu waanuma qabdan irraa rabbi isin halaafisu aamin rabbi isaa fayyisu aamin hayat muhammad aamin wallahi aamin rabbi isaa fayyisu yaa abata aamin inshaallah rabbi hin danda'a aamin rabbi sirraa haa fuudhu jedhin aamin biiznillaahi aamin rabbi irraa haa fayyisu aamin rabbi isaa haa fayyisu aamin yaa rabbi yaa allah ati waa hunda dandeessaa aamin okay ulfaadha du'aayin wallahi namoota hin dhagahin namni quban qaban namni wanti kan dhagahin hundi yoo jiraatu sheer godhu nama waan ulfaatu miti sheer gochuun waan salphaa waan sakandii takkaayyuu hin fudhannee waan ta'eef sheer godhaa waliin dabarsa kanuma dhaamsi biraa kan nu qabnu hin jiru tamaam dhaamsa dhumaa qabda tamaamis dhaamsa geeffatee jira wanti ani isiniif himus kanuma
gurbaa kana namni gargaarsa dandeettan kan gargaaruu dandeettu qofti gargaarsaaf of qabi kan gargaaruu hin dandeenye ammoo du'aayii godhi bar dirqama namni tokko yoo isa caalee tokko ammoo isa gartuu danda'a kanaafu namni gargaarsa hin dandeenye du'aayii haa godhuuf. Ana amma abboo isin waan of qabdanii amma isin lakkoofsa namaa taqabbaluun of qabdanii ani immoo waan isinii godhu namoonni bilbiluu barbaadan dhimma isaa gaafatuu namni barbaadan informationii garagaraa namni barbaadan messenjera kiyya messenjera Adams Saafii jedhuun na barreessa na dubbisa maalirra akka jiru information isinii kenna kana godhuu ka dandeettan immoo insha Allah ganama sa'aatii 8 irraa sa'aatii biyya kana hanga magriibatitti anin argamu dhiifama Sambooda garuu haga subiititti ufisinii qabee jira hanga bariitti obborootitti yoo isin bilbiltan kaasee waan irra jiru isinii himaa jechuudha guyyaa hin danda'u biizii waan ta'e dhiifama na of qolchaa isiniin jedha ammaayyuu namoota hedduu keessa na gaafata erga kaleetii deebisaafi jira kana jechuun immoo ani biiziidha jedhee irraa hafaan jiru erga kale kunoo sa'aatii qaburraa sa'a halkan guutuu isuma deemu iddoo deemaa bulaa halkan guutuu isuma duuka xaaraa jirra kanaaf du'aahiidha wanti guddaan du'aahii tana jabaadha rabbi isinirraa jaalatu Amin. Ulfada abo. Agar magalatuma hundi kesan. Magalatuma maal guna kanarra. Nagata bor wal argina yo wanti isla isnitti himnu jiraate qabaneef akkasumatti. Baya jirra kun dhimmu. Ya nuti sama gara mucaa deemaa jirra mucaa bira deemna sa'aatiin deemee jira ammayyuu xiqqoo galgala kana dhukkubeen jira saniif ammas nuti deemnee deemuuti qabna jechuudha. Wallahi osoo nu fataraa jirru osoo nu futura fataraa jirru dhukkubee jedhanii nutti bilbilanii. Jalqabas futura fataramuuf biraa galle immoo akkasumatti. Futuraaf biraa gallee akkasumatti immoo dhukkubeen hunjaanii bilbilaan amma ijoolleen fiidee baatee jechuudha nutis deemsarra waan jirruuf amma nagaa naa ta'a galatooma hundi Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh